Ashama arkafuun ilmaan Oromoo mara keessan iyyuu nageenya waaqayyo lafuma jirtanitti isiniif haa ta'uuni akkam jirtu akkam turtanii akkam saatii kana geessanii fiinzira akkuma ala keessatti argitan egaa mudannoo biyya Arabaan isinitti mul'ifee jechuudha. Miiqa keessantu mudannoo kana qabaanii mudannoon biyya Arabaa akkuma beekamu baay'eedha. Mudannoo baay'eetu nu mudata, wantoota baay'eetu nu mudata. Anallee wantoota baay'ee sana keessaanii waan tokko isiniif muda dhufeeni namoonni mudannoon akkasii si mudate ta'eeni anallee na mudateera wanta akkasii kun jedhaatiin naaf barreessaanii gara hundaatti illee mudannoon baay'ee suuta isiniif himatanii dhufaanii ittumaan suudhaan immoo ilaaloo YouTube subscribe share like naaf godhaanii na jajjabeessan waliin ta'anii ammaaf viidiyooziin biloo calma irratti gadhiisa malee ni viidiyoo bareedaa haala bareedaadhaan akka irratti isin hojjechuu dhabdiin qabaanii karoorumtis immoo hani banii fi cal jedhanii waanuma qoosaa garaa sun ta'e waan qubna garaa waan isin gammachiisuuni anallee waan sammuu kootti gammachiisu irratti hojjechuu yaada qaba gara fuulduraatti na jajjabeessaa baay'ee immoo na galatooma ammas na wajjin jirtu na jabeessaa jirtu gaafadhe isinirraa hin dhabne kadhattanii dhabina rabbiin yaadaa fi muraada keessan isiniif haa guutuun mara keessaniif iyyuu jechuudhaan Oromoo inni taasisuudhaan mudannichi maaloodhaan jettanii mudannoo kana baay'een keessanii qabdu jedhetanii yaadaan shamarran Arabaa dhufee guyyaa sadaffaatti mudannoo kun kan nama mudate jechuudha. Gaafan sammara dhufuuni warra du'aa tureeni jarina bira dhufee akka carraa ta'eeni gaddarra turanii jechuudha. Abbaan manichaa du'eeti gaddarra turanii kanaafiyyuu nama warra du'aa dhaashii jirutti dafanii dhufanii riipoortii keessaa na fudhanneeni biyya kanatti egaa akkuma beekamu warra masoo hojjechiistuu riipoortii keessaa dhufee sin fudhata. Dafanii dhufanii riipoortii keessaa na fudhannee gada fudhatanii gada namni mana baay'atee jirani. Saalaa kana namni du'ee nama awwaalaniitan immoo harabni maatii baay'ee qabdii waa baay'ee nuun jedhu miti na biyyaani wantoota baay'ee waa'ee Arabaa waan nama sodaachisu nuuf himuuni kanaaf jedhee maatii amma kanaanii lafa isaan ciisan maaltu sirreessa jedhee baay'ee yaada keessa gale sanumaan lafa shaaworiitti galee namni natti agarsiisan jiru kutaa ciisicha kootii bichaanii natti agarsiiste obboleettiin niitii booda barri isaanii guyyaa aniini haadha mana sanaa fi mucaa ishee bichaa manatti hafe jechuudha. Bakka na dhibba waa'een isaanii sana booda ammas namni shaawor natti agarsiisan jiru ani caalla qabee laftoo aanii sana boodaanii ganama kaatee isinti beetis natti agarsiiste mana sakkana caddoonatti himte xinnoo ture immoo akka namni dhufu natti himte jechuudhaan gaafi natti ta'eera jireenyi maa inni jedheeti sana booda abbaa manaa koddoo inaan jettiin isheen ingiliffa gaa ani simbiitii isheen simbiitii ammuma ta'e xinnoodhuma isheetti walii galaanii sana booda bakka naaf galuu dide abbaa manaa koddoo inaan jette osumaan bakka naa galuu dide gaafa xinnoo turre obboleettiin namicha isa du'ee kun sararaatanyaan mana ishee Tigree wayii jirti ishee faana dhufte Tigree sanaa waan hunda guutti jedhanii natti himte isheen akkasittiin jette ishee jedheen guyyaa sadaffaa saagaa shinti beetii galeeni kan inni dhiqadheeni biiffi xinnootu jiraanii bukkee ittoo filaalanii jechuudha. Achi keessa kaa'uudha gaafan banuuni ilkaan kan gubbaas kan godaas hin jira jechuudha. Artifishaalii kan xoorri godhatanii Arab mana Arabaa hundayyuu hin jiraanii beekamaadhaani kanaaf gaafan argee jedhu burcuqqoo wayii keessa jiraanii gaafan argee jedhu nan rifadhe maannin jedhe bakka gaafni ta'e biyya keessa naa jiru Arabni jawween mana keessaa qabdii nama jeefti maal nama gootii kulaalitii nama keessaa fudhatti ija nama keessaa fudhatti waan baay'ee jedhanii sodaachisuuni. Asuun hundiyyuu sammuu keessatti seef ta'eeraan jechuudha. Baay'ee sodaadhe gaafan ilkaasan arguun burcuqqitti dhuma fuudheeni majilaarra kaayatanii akkasitti maddii dhuma koo lamaan qabadheetanii hafee mastaawatuma keessatti of ilaalee jechuudha. Maddii dhuma koo lamaan qabadheetan achuma dhaabadhee hafee gaafan turee jedhu dhufanii baarinatti akkoo akka ani mucaan dhufee baarinatti akkoo akka calliin jalaa jedhe natti akkoo akka calliin jedhe niitiin hin dhufte natti akkoo akka hate jimuman jalaa jedheen jechuudhaan na'ee baqqaan akkasumatti nuuf qabadhee hafeeni. Zimuman jalaa jedhe sana booddeeni bantee seentaniitiin bakka ni rifatan isaanii waan biraa wayii itti fakkaate rifatanii bantee seente jechuudha. Achi of hunda akkasitti kaayatanii ilaalaa jira ilkaadichaan jechuudha rifadhe akka rifadhen irratti beekteeni ingiliffaa mucaan natti himaa omaa naa galuu dideeni niitiin natti himti omaa naa galuu dideeni sana booda waan godhan dhabnaani niitii shibiyyaa na ergitetti dawwalanii jechuudha. Daldala shibiyyaa na ergitetti dawwalaniini bakka isheen sodaatiin akkasii jettee natti himteeni bakka anuma naaf galuu dammallee sodaadhe manjira siriyyuu jararraan baqadhe akka bineensaatti jechuudha.
achi turteeti amma namni hin dhufa waan ta'eef guyyaa 4 booda mana obboleessa kootiidhaan achi Itoophiyaawii hin jira naan jettaniitiin mana nama jiru kana jechuudha mana obboleessa isheetiiti Itoophiyaawii wayiin jirteeni achi dhadhaanii naan jettanii fi waa hundayyuu sitti himtii naan jette kan baabaati naan jedhani kan baabaati gaafa jedhanis gaafa namni du'eeni nama sakasaanis bakka waan qaama fayyadu ija ilkaan irraa baafatanii awwaalu natti fakkaate ammallee bakka baay'ee sodaadhe sana booda akkuma ta'u ta'eeni guyyaa 4 boodas mana kana nan finneeni torbee tokko booda dhufne mana kana mucaa biraa jechuudha gaafa mucattii bira dhufne jennuuni ishiin daftee dura na gaafatte niitii mana kanaas hin fayyadamtiin obbolaan niitii kanaas hin fayyadamu jechuudhaani mara isaanii yookaan isaanii miti foorjidii fayyadamu baay'ina sana booda gaafa dhuftuun inti beeti keessatti ilkaan isaanii argite wayii rifattee naan jetteen inti mana ta'uu beeku sitti mana nan lakkinatti himnee jette lakkinatti himnan illee gaafa dura dhufeen akkasitti na rifadhe garuu ani ijoollee dabashaa waan jiranii fi dursanii natti maniiru akkanaanis sodaanne ati waa argite rifatteeni yoo arguu baatte gara fuulduraatti argite rafateeni isaan ilkaan isaanii kan isaaniitti fooljidiidha ofirraa baasanii kaa'u naan jetteen baqa eegasii namsi natti deebiteeni guyyaa gaafa sanaanii akkasumattiin ishinti beetuma keessattiin maddii koo qabadhe bakka naajjee sanas jedheetuma sodaadheeni naajjee sanas naajjee san dhufanii asumatti jedheetanii maddii koo lamaan qabadhe hafeeni sana booda baarri bantee natti seentaniitiin bakka eegasii midhaanis ammaan dhufee mucaa mana kana jirtu wal arguutti midhaanis naa nyaatamu dideeni baay'ee sodaadhe jaritti yoo rafee halkan irra fuun halkan taa'etaniin bu'aa bulaanii jechuudha halkan nan taa'ee bu'aa maalitti dhufee jedhaani waan mara ka'anii bakka akkuma tasaa wayii waan ka'anii naqala wayii natti fakkaata jechuudha yoo rafee illee habjuudhaan isaanii waan tokko narratti hojjetu isaanii waan tokko na miidhanii argana jechuudhaan jechuudha jarri kun immoo baay'ee nama gaarii turteeni osoo nama gaarii ta'uu baatanii amalatti baay'ee nama gaariidhaan hundumti isaaniitu warri nama bira jirus ta'e jechuudha nama hubatuuni waan hundayyuu osoo nama akkasii ta'uu baatanii araba hamtuu taateeni dhuguma dubbachuuf ittiin baru jechuudha kanumaaf mee namni mudannoon akkasii mudateeni namni akka koo kana taatanii mee nama meeqatu jirtuuni asirratti naaf barreessaadhaani asumaan immoo anillee mudannoo akkasii nan qaba jettanis naa barreessaati mudannoo biraallee mudannoo taanullee ni isiniif hima jechuudha mudannoon biyya arabaa hin lakkoofna joo jedhan lakkaa'ameen dhumu garuu ammumaan taa'u jedheetanii isinitti himuudhaan filadheeni kanaafiyyuu yuutuubii koo amma sabiskiraabii sheera laayikii naaf godhaan na jajjabeessaa gara fuulduraattiini yeroon mudannoo biyya arabaa isinitti himuun hin argadhu jechuudha gara biyyaatti galaan dhugaa dubbachuuf wantoota baay'ee irratti hojjechuudhaaf karoora nan qaba waan ta'eef yeroo naaf hin argamu kanaafuu mudannoo koowwan isinitti hima isin immoo na jajjabeessaa na waliin ta'a lafa dogoggorsa kootiitti na gorsaanii natti maanii na lolaasi lafa dogoggorsa kootiitti jechuudha naaf sirreessaadha kan man isiniin jedha namni immoo mudannoon kun anallee na mudateeraanii anillee akkas ta'eeraa jettanii na barreessaan isiniin jedhaanii yeroo gaarii isiniif haa ta'u turtii gaariidhaanii sabskraayibii naa godhaa gaa sabskraayibii gootaan immoo mallattoo bilbilaa tuquun irraanfatiina akka yeroon viidiyoo gadhiisee isin bira ga'utti jechuudha gara fuulduraatti ittaasuudhaan immoo ammaanii xinnoosi galuudhaaf sila ta'ee ozonis natti ulfaatee jarri koos illee xinnoo amala jijjiirrachuu jammarteeni waggaa darbeellee akkas amala jijjiirratanii gaafananii afuuni bakka hin dhiisanii garuu amma waan murtaa'e waan ta'eef amala xinnoo jijjiirrachuu jammaranii kanaaf viidiyoos hojjechuu natti hin tolu viidiyoos kanaaf hin gagadhiisu warri kaleessa gorsa baay'ee naa laattanii viidiyoo irratti cal jettee hojjette kan namni si ilaalu kan jettan yoon hojjedhe namni na laala garuu immoo anis cal jedhee taa'u filadheeti miti haalli sila naam jechuu didee fi ammoo yeroo xinnoo keessatti naa mijataanii waa hunda na sirreessaa isinis immoo na jajjabeessaa na waliin ta'an isiniin jedhaanii yeroo dhiyoo keessattis immoo laayivii gallee akkuma tiiktook irratti hojjetamaa jiru sanaani laayivii gallee karaa laayivii irraatiin gana telegiraama irrattiin giruuppii jarree giruuppii silkii keenya guuteeni maal jedheeni jechuurra warreen akkas fireeshii taanii akkas jammaarii taaneeni giruuppii laayivii irratti laayivii galleeni laayivii irratti sabskraayibii waliif gochuu jechuudhaani
yaada kanallee nan qaba. Yaadni kunis gaariidha warri jettanii asumaan immoo warreen kaleessa dhuftanii subscribe naa gootanii warra YouTube qabdan mara keessanuu subscribe keessan deebiseeraanii ammas immoo warreen isin hin deebisnellee deebiseen subscribe isinii godha warra YouTube qabdanii wal guddisuun aadaa keenyaa ta'u wal guddisuun nutti habaruuni yoollee dadhabisa qabaani hamma wal jajjabeessinu ammuma nuti wal bira dhaabbannu jabaachaa dhufnaa jechuudhaani. Ana amma fakkeenyaaf YouTube kan banee ture amma TikTok irratti taphaadha asirratti hin taphadhu garuu jajjabina isin jajjabeessitan irraa waan ka'een guyyaa tokko keessatti iyyuu jijjiirama guddaa argee jira jechuudha. Galatooma waggaa kumannaa jira dhamarri keessanuu yaadaa fi muraada keessanii rabbi isiniif haa guutuuni waa yaadan hunda galmaan isiniif haa ga'uuni asumaanii mudannoo kana namoota yeroo jettan naa barreessuun dagatiinaadhaani guyyaa gaarii.